Sa'aatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa hidhatan ijoo miidiyaa ta'uu isaatis dhagahameeti jira. Oduu keenya kan yeroo ammaa kana akka jalqabnuun hanga xumuraatti nu faana turte taasisa. Sa'aatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ijoo miidiyaa waan ta'eef hanga xumuraatti isinis faana turtii taasisuun waliin haa Ameerikaan helikoophtarri isaanii ulaa Hormuuz cinaatti kufuudhaan eegalee guyyaa irraantanaa haleellaa qilleensarraa Iraan irratti banuu isiidhaa beeksisteetti jirti. Abbaan gadaa goobana hoolaa wayita yeroon isaa dhumatee jiru kanatti baalli dabarsuuf wayita deemutti uummanni Oromoo waliigaluu dhabuu isaatiin amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti wayitaaniif dabarrutti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeenya kana sa'aatiin harkaa isaan hidhatanii turan ijoo miidiyaa ta'uun isaatis dhagahameeti jira. Pirezidaantiin kun immoo sa'aatii qaalii taate tan doolaara miliyoona 20,000 kan taate hidhatanii jiraachuu isaatiin mirkanaa'e. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo hedduudhaaf biyyattiin isaa osoo rakkoo keessa jirtu sa'aatii harkaa birrii doolaara 20,020,000 tan qabdu hidhachuun isaatis ijoo miidiyaa ta'eeti jira. Sababa kanaatiinis immoo biyyoonni adda addaa sa'aatii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaa hidhate kana ilaalchisanii miidiyaaleen afaan Amaaraa fi afaan Oromoo akkasumas Somaaleen ijoo dubbii godhatanii haasawaati jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo hedduudhaaf kan hawaasa isaatiif yaadaa hin jirre gammachuu qalbii isaatii fi jireenya isaa kan yaadaadhaa jiru yoo ta'us garuutuu immoo gammachuun inni maanta godhatee ijoo miidiyaa ta'eeti ture. Kanarraanis kan ga'e hawaasni hedduun guutuun isaaniis isa Iraanii fi Ameerikaan lola walirratti banuun isaaniitis dhagahameeti jira. Ameerikaan helikoophtarri isaanii ulaa Hormuuz duratti garagaluu isaanii ergaaniif mirkanaa'een booda lola hamaa guyyaa irraantanaa Iraan irratti bananiin iddoo buufata Niwukileeraatii fi akkasumas buufata adda addaa kan ta'e haleelleeti jira jechuun himan. Ulaa Hormuuz irratti immoo hidhattoonni Iraan Islaamikiidhaan kan beekaman ulaa Hormuuz galoo galaana diimaatti akkaaniif cufamu ergaaniif jedhaniin booda warroonni Ameerikaadhaa immoo guyyaa irraantanaa immoo helikoophtarri isaanii achi dura cinaatti kufuu ergaaniif mirkanaa'een booda lola hamaa qilleensarraan guyyaa irraantanaa Iraan irratti bananiiti jiran. Lola isaan guyyaa irraantanaa bananiinis rakkoo hamaa isaanis geggeessuun mirkanaa'eeti jiran. Mootummaan Ameerikaa immoo lolli kun lola isa xumuraati jechuun dubbateeti ture. Garuutuu immoo Iraanis gara isiidhaatiin biyyoota ollaa isiidhaa kanneen imbaasiiwwanii fi akkasumas waraanni Ameerikaadhaa keessa jiran Iraaqii fi akkasumas Kuweet biyyoota adda addaa haleellaa guyyaa irraantanaa irra oolchite. Haleellaa isaanii kanarrattiinis ilaalchisee biyyoonni hedduun kan itti gaddanii fi kanneen gadiis kan itti gammadaa jiraniitu mul'ata. Iraanii fi Ameerikaan lola isaanii kana walitti deebisuun sababa helikoophtarri kun qarqara ulaa Hormuuzitti kufee ta'uun isaa mirkanaa'eeti jira. Garuu immoo waraanni Iraanii fi waraanni Israa'el kun kan yeroo hedduufis gara nageenyaatiinis addaan